Baga nagaan gara lammii diijitaal iskiil nagaan dhuftan. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniidhaaf haa ta'u. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti mata duree sooshaal miidiyaa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Otoo gara viidiyoo hin deemin dursa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun viidiyoo haa eegallu. Egaa mata duree sooshaal miidiyaa jedhu viidiyoo keenya guyyaa har'aa keessatti gad fageenyaan waan ilaalluudhaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffattan taanaan baay'ee tokko isin fayyada. Abdii guddaan irraa qaba. Egaa mata duree sooshaal miidiyaa jedhu guyyaa har'aa wal wajjiniin kan ilaallu viidiyoo guyyaa har'aa keessatti sooshaal miidiyaan maal akka ta'ee fi faayidaa isaa fi dhiibbaa isaa gad fageenyaan hin ilaalla. Egaa sooshaal miidiyaan baay'eetu jiru. Bilbila keenya irraa kan itti fayyadamnu feesbuuk, tiiktook, teelegiraam, waasaappii, imoo fi akkasuma wantoonni nuti fayyadamaa oollu baay'een isaanii gosoonni sooshaal miidiyaa baay'eetu jiru. Garuu sooshaal miidiyaan nuti itti fayyadamaa oollu baay'een isaanii kan intarneetiitiin hojjetanidha. Sababii kana ta'eedhaaf intarneetiitiin waan hojjetaniif hundi isaaniiyyuu qarshii nu gaafatu. Qarshiin nuti intarneetiitiin itti guunnee hojjechaa oollu hunduu baasii nu saaxilaa jechuudha. Garuu kanarraan adda kan ta'e sooshaal miidiyaatti yoo fayyadamne karaa ittiin qarshii argachuu dandeenyutu jira. Fakkeenyaaf tiiktookii irratti gaafa namni tokko viidiyoo namaa iskrool gochaa oolu qarshii inni baasaa oolu intarneetii baay'ee hidhatee baasii guddaa saaxilamaa oolaa jechuudha. Garuu otoo itti fayyadamnee tiiktookii irraatii karaa ittiin qarshiin argamuu danda'u waan jiruudhaaf tooftaa isaa tokko tokkoon qabadhee isiniif dhufaan jira. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan baay'een keenya qarshii irratti qisaasessaa oollu garuu bifa ammayyaa'aa ta'ee fi teekinooloojiin otoo itti fayyadamne baay'ee tokko kan itti fayyadamnudha. Sooshaal miidiyoota gosoota garaagaraa keessaa yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan yuutuub baay'ee tokko qarshii kaffalaa fi namoonni baay'een jireenya isaanii itti fooyyeffachaa kan jiran yoo ta'u, yeroo ammaa kana baay'ee tokko miindaa hojjetaan tokko nyaatu olitti ji'aan kaffalaa kan jirudha. Kanaadhaaf gosoota sooshaal miidiyaa keessaa yuutuubii irratti viidiyoo bal'inaan isiniif hojjechuuf qophii xumureen jira. Yuutuubii irratti qarshii hojjettanii ittiin milkaa'uu namoonni barbaadan yaada keessaniif koomentii irra naaf kaa'aa. Yuutuubii irraa qarshii baay'een tokko hojjetamaa akka jiru baay'een keessan quba ni qabdu jedhee yaada. Yuutuubii irraatii qarshii argachuudhaaf isteeppii baay isteeppii viidiyoo qabadheen isiniif nan dhufa. Akkasumas feesbuuk irraatii qarshiin akkamiin akka hojjetamu viidiyoo guutuu qabadhee isiniif nan dhufa. Yeroo ammaa kana garuu baay'ee tokko karaa salphaa ta'ee fi hojii gaarii irratti hojjennaan kan qarshii argamsiisuu danda'u yuutuubii waan ta'eedhaaf yuutuubii irratti viidiyoo bal'aa qabadhee isiniif nan dhufa. Agasitti sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa. Yeroo keessan akkasumaan sooshaal miidiyaa irratti hin qisaasessinaa. Dhaamsa kiyyaa viidiyoo haaraatiin walitti deebinaa. Nagaan naa turaa.